Ashama akkam nagaa jirtanii daawwattoota Oromiyaa chaanaal akkam fayyaa jirtanii nagaa galata waaqayyo namni YouTube keenya faaraa taatanii share like subscribe godhuun nu bira dhaabbadhaa sinimmoo baalkaa YouTube irratti galtanii viidiyoo like goota like nama kafalchiisu share subscribe nama jaalatuuf engedda YouTube irratti waa'ee rifeensaa kan hojjedhe irratti namni kaanii dhuguma puuphaanii fi loomiin mataa guddisaa jettanii dhibbatti akka mataa guddisu laala akka mataa dheeres mataa rifeensa mataafis immoo baay'ee gaariidha. Puuphaan viitaaminii qaba, viitaamin C rootinii jechuudha. Loomiin mataa keechaniif akka waan foroforii yoo ta'e isa ballecha. Foroforii ballechaa loomiin jechuudha. Garuu puuphichi viitaaminii qaba. Nyaataaf illee waan gaarii waan ta'eef argitanii shaamboo kana. Shaamboon kun dammarraa fi kuduraarraa hojjetama. Shaamboon kun jechuudha. Damma jechuun mataa akka tifaafaasisu ilaaluu dandeechanii dammarraa hojjetama. Shaambichi dammarraa hojjetama laala. Kunillee akkasumatti dammarraa hojjetama. Dammaa fi puuphaa haappilii irraa hojjetama jechuudha. Baatikaan kun kanarraa hojjetama. Akkasiin jedha daawwadhaa YouTube amma dhumaarratti waan rifeensa keechan xaqqabu. Koondishinariin kun immoo laawuzii irraa hojjetama. Laawuzii irraa fi kuduraa adda addaarraa hojjetama. Yani viitaaminii qabaa jechuudha dabbasaadhaaf. Kana argitanii saamunaan kun saamunaa kireem 21 jedha. Kireemii 21 dha. Baay'ee fuulaaf baay'ee gaariidha. Argitanii horaattan ani fuula koo homaa fayyadamu. Fuula kiyya amma asirratti fuulii hojjetadhe asirratti malee homaa hin hojjetadhe. Meekaappii kireemii garuu kun kireemii qaba. Rabbi ani fuula kiyya kireemiin barsiisu fedheetan malee kireemii waliin jira kun. Kireem 21 saamunaa 21 waliin jira. Garuu ani fayyadama isaa waan hin barbaanneef dabbasaadhaaf immoo namni firootii baay'een xaqqabamne keechoo Itoophiyaa irratti hin jira garuu wuddii yoo ta'e malee mana harabaa dhabame hin jiru jechuudha. Kun jechuudha mana harabaan dhabamu baay'ee gaariidha. Viitaamin C baay'ee fayyadamaa. Viitaamin C baay'ee gaariidha. Viitaamin C jechuudha dabbasaa keechanii akkasiin jedha. Kanaaf dabbasaa dheengadda jechuudha argitanii akka barbaadan fayyadamuu dandeechan. Ani karlii godhee dabbasaa kiyya bakka hin fedhe ittiin deemuu danda'a. Karliidhaan jechuudha. Dabbasaadhaa baay'ee gaariidha. Rabbi fayyadamaa laala mana harabaa keessa jiraati. Rabbi fayyadamaa laala waan hundaafiyyuu gaariidha sin jedha. Oromiyaa chaanaal subscribe like godhuun bira dhaabbadhaa sin jedha. Irraa fayyadamtanii fayyadama guddaa qaba waan ta'eef rifeensa keechan baay'ee nama fayyada. Akkasiin jedha. Namni maatii keenya hin taane maatii keenya ta'a. Share subscribe like godhuudhaaf nu jajjabeechaa sin jenna. Namni haaraa taatan immoo karaa koottaa isin jedha karaa chaanaalii keenya share subscribe godhaa. Namni share like gootan subscribe taatan immoo
galatooma sin jecha fayyadamummaa baay'ee qaba sin jedha. Rabbi fayyadamaa laala. Ani waggaa meeqa fayyadame seeti kana? Waggaa 3 mulu fayyadame kan. Baatikaa shaamboo kana argitanii? Akkasinin jedha. Kondiishinarii baay'ee laaffisa dabbasaa. Daawwattoota keenya. Share, subscribe, like godhuun nu bira dhaabbadhaa sinin jedha. Nagaan naa tura.